Yesuus Kiristoos gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti ol naan ba'a. Gara abbaa kamii ol ba'a yoo inni abbaa ta'e gara waaqaatti abbattiin ol ba'a jedhe. Abbaan Yesuus eessa jira? Abbaan Yesuus waaqarra jira. Goobas. Waaqayyoon Yesuus eessarra jira? Waaqayyoon Yesuus eessarra jira? Amma diyaman teessa manuu baattus waa Ana dhiisika abdii kan koo dhiisi waan miira keessan gadi nama waaqayyo si jaaladha amantiin adda taanus Oromoodha dhiiraa si biyya farda. Ani dhiisi ani akkas miti. Ani arrabsu yookaan waa sirraa baruuf si barsiisuu beeke wallahi dhugaa waaqayyo gooftaa tokkicha sama isa hin duune isa jiraata isa nyaanne waan jedhe ana akkuma waanummaan kun jecha kun sii galu kontekstiin waan jedhu waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol naan ba'a jedhe Yesuus waaqa qabamu hin qabu. Akkeeras iddoo tokkottis na dhaggeeffadhu. Ayyee. Ani gara abbaa nan naqaadha. Okay, abbaa eenyu? Gara abbaa isa ergee. Kanaaf Yesuus abbaa ni qabaami? Okay, waaqa ni qabu moo hin qabu? Waaqayyo tokkichaam na dhaggeeffadhu ati hafuura qulqulluudhaan gara biyya lafaa dhufe fooniin dhalate malee isuma achirraa dhufe. Ati sibiilaan dhalatte moo fooniin dhalatte abdii? Fooniin dhaladhe. Allaqee namni sibiilaan dhalate hin jiru. Waan si jedhe Yesuus akkuma abbaa qabu waaqayyoon hin qabu moo hin qabu? Jecha keedhamu kanan beeku siin jirus kun garuu waaqayyo Yesuus waaqa ta'uu sana nama nan beekas. Ni qaba hin qabu jedhe. Afaan kootiin dhugaa nan ba'a. Okay, afaan dhagee si dubbisa wangeelaan si dubbisu jira. Si argisiisu itti garagalchee jiru wangeela si argisiisu. Si argisiisu. Okay. Ishi sin argisa akkasuma dhaabbadhu hin dubbista. No akkasumatti. Nama dubbisee nama qaree tokko miti ebboo. Qoy akkamisa. Akkasuma naafsi kuno. Okay. Amma si mul'ata moo siif hin mul'atu gara laa qalama kana laa amma dubbisee bakka kana keewwata kuno laa bakkuma kana gara garta laa kuno gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti jedha. Waaqayyoo kootii fi keessan eenyu jedhe? Dubbise ka. Waan argaan jiru achi xiqqoose. Qalamaan si ergisa qoy qalamaan qoy akkasuma naafseeyye. Laa bakka kana dubbise laa kuno laa. Laal qoy siin garsiisa. Gara jaami kun laal gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti ol naan ba'a jedhi isaanitti anaa fi mijadee ishee abboomee jedhe. Jedhamoon jedhu akkas akkaan jedhe kanamma. Jedha. Okay, Yesuus ni kijibe moo dhuga dubbate? Haala Yesuus ati sobaree dhugaa dubbataachi. Kanaafuu waaqayyo qaba moo qabu Yesuus? Waaqayyo inni ofii masaafu waaqayyoodha waaqayyo qaba. Kana ni kijibee mi bakka kanatti kijibaami? Hin kijibne maaliya? Okay, waaqayyo koo fi waaqayyo keessan jedhe. Waaqayyo kootii fi waaqayyo keessan. Dhuga moo soba? Waaqayyo koo fi waaqayyo keessanitti ol baadeni. Dhugaadha moo soba? Egaati. Infuratin kana Yesuusin ani dubbii kan koo infuratin dubbii kan kee fudhadhu dubbii kan kee dhibba jecha altu fudhadhu dubbii Yesuus ni fudhattu moo fudhattu nan fudhadhu waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanii jedhe waaqani qabu moo qabu Yesuus akka boqonnaa keewwata kanaatitti akka keeyyata kanatti waaqayyo abbaas qaba abbaa isa ergi. Okay, waaqayyoon abbaan Yesuusan siif maal ta'a? Abbaan Yesuusan siif maal ta'a? Abbaan Yesuusis sanaaf waaquma. Okay. Yesuusis siif waaqa abbaanis siif waaqa. Yesuusis abbaafis kan garaagar baatan jiru hafuurri qulqulluu. Okay, kallattiin amma nama waa barate maybe ani barumsa hanqa keetis hin beeku nama waa barate na fakkaata. Waan jedhe Yesuus Kiristoos gara abbaa kootii fi abbaa keessan gara waaqayyo koo fi keessanitti ol naan ba'a jedhe waaqa ni qaba moo hin qabu? Narraa biraan galcha. Afaan Oromooti afaan Oromoo si gala? Yesuus Kiristoos gara waaqayyoo koo fi gara waaqayyoo kootii fi keessanitti jedheen barattootaan ol naan ba'a jedhe. Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Amantus amanu baatus waaqayyo waaqa Yesuusis waaqa karaan baatus amanus amasitti nama dhage amantus amanu baatus pheenxeen wangeelan fudhattu. Naaf hin fudhatu.
Dem. Agarti arrasi gale kun wali anka kanan dagattu wangela dubbisi kootu dadhabdee jirta arree. Ajaa'iba rabbi. Maali jedhan wammanni wangeeluma ofii didumo. Oh my goodness. Salaanis nadabru jira bakka. Akkasi asumarratti rokkota. Asumarratti. Taaptaap godha mana imo keessa jirra. Asiis nasiiban numa dhufna inshallah. Reen shaada barsiisaa jabaadha inshallah ta'ala rabbi isiniif haa laafisu. Kanumaan jaa barsiisaa. Beetiin isaa dhufteerra. Deemuun jirani. Masjiida nuu jedha qofeeti. Beeti. Viidiyoon baasaa qoy. Viidiyoon isinii baasa mucaa tana kana. Arra galgala kana gaa'ila isin. Era viidiyoon bawani. Nama kana. Akkanatti dhaabatti. Nama kana keessatti viidiyoo baastas. Jirtu si. Akka jedhan dubartii fi nyaata asheeta wayii kuduraa ija keessa ilaalanii bitatan jedhanii as ija keessa as ilaalanii as bahi. Kanuma si fuudhani sila. Lakkee dhiisaa ustaas. Ta'u. Waaqayyo haa tokko has jana sitti haa Shari'aan ergu nu galgala kana. eeyyamu. Shari'aan hin eeyyamu. Shari'aa jetteen seefar. Shari'aa jetteessa. Shari'aan nu eeyyamu. Ati maan nu jala goota gisee nuti wangeela lalanu ganda cammee malee wanni asitti wal nu arrabsa warra rukunnaa. Irree dhugaa isin naggeeffadheen kolfaanii isinuma jala taa'e. Kofeeta namni Galchadhaa lallabadhaanii nan naggeeffadha. akkasuma ati naafet walitti hin lallabnu wangeela. Naafi roobeeraan tokkoo fi ati walitti hin lallabnu roobeeraa tokko. Cammeenis walitti hin lallabnu. Uummata wal kabajnu warra kaan warra wal arrabsun. Arrabsoo taate sagantaan yoo feete tokko malee nama fitti naquliyan nama dila fitti naqeema gurraana dhukkubaan danda'u obbo. Yataabbaatu. Olaal. Rifeensa keenyas laalaa kun olaal. Maashaallah. Aguma kan koo gaa rifeensi keessan. Irraa hin Amkuyyuu cireen. ni caala. Hin caala wallahi. Dubartii ammas irraan hin rakkitu moo. Amma dhuftee faanaan lolti. Eenyu maqaasiin dha'u hin danda'u. Horoo jantaana godhatti. Biyya lafaa irratti maqaa nuun balleessina jedhan. Jirtu akka biraati nagaa hojiin. Hin dubbattu. Bareedaadha hundumtuu. Dalagadhu. Dhimma dalagattaami halkan daliidama guyyaa. Dubbachaan jira. Laki guyyaaman dalaga malee. Okay, raftaami. Guyyaaman dalaga malee. Hin raftu. Halkanii kaayee halkanii rafuudha malee. Oh, ati warra akkuma Itoophiyaa halkan rafu bareeda. Ni rafa malee halkan. Warra guyyaa rafuu jira bar. Warri guyyaa rafus ni jiran. Hanga feete bareeddee fuula dhiqattee hin dhuydu jette Oromoon dhugamoo soba. Bareeddumina fuula. Dhugaadha. Kasika eeka bareeddumina miti jedhan gartee haalaa fi amala waaqayyootu uumamaan namaa kenna sansakkaa ofii gartee bifa waan adda addaa bichumaatu uffataas tolfataa jedhan dhugamoo soba. Dhugaadha. Dubartiin rifeensa qabaachuu baattu dhiira biratti dubartumaa jedhan akkuma karkarroon booyyee bira bareeddu. Dhugaadha. Dhuga jettee wanda amma kana boqonnaa kana jira akka wangeelaa dhuga abumaas biratti gooftaa fudhattee siin jedhanii deemu. Dhuga waliif fida nama sagaloota naa waliif sii fidanii waliif sii dammaranii. Yaa Rabbii kiyya biyya lafaa. Maali jarana gisee namni akkana yoggaa biraatu rakkina wayitiif hin dhuftanii maa akkana dhuftan gisee nama wangeela lallabu. Rabbi rahmata isiniif haa godhu. Daqiiqaa jaanna wanni naaf eefin bara Galchadhaanii bakka jala. La deemuuf beeti ta'e. Jalan turaanii nagama siin gaafachuuf. Si boodan galchu boodaan dhufa guyyaanis jummataa beeti tana bira guyyaa walakka jira gara masjiidaa ba'uu fi kanumatti nama tiktookiin kun nama jiraa jecha imoo irra tureetu maana. Nagama siin gaafachuuf. Ishi eebbifame jiruu bareedduu jiraadhu. Nama nu rukutus raayyaa ittisa biyyaa naatee sirraa dhorka narraa dhorki bakka jirtutti. Ustaadaa sirraa dhorka. Darasootaa sirraa dhorka. Barsiisota narraa dhorkii siin jedheettis. Faarfattuullee. Kana walitti dhaammanne. Maqaa waliin balleessu. Abshir wal jaalanna hundinuu. Hayyee jiran maal jettee Heydar koottu mee takka dubbadhu ayyee daqiiqaa lama kana naan baabas. Heydar maal jedha. Jaran abuumaa fi bar. Malee ani dhugaa rabbi.
Ustaaz daqiiqaa miti sabbar zeenaa jira nama sadii afuritu qophaa'ee abummaa zirraan shaataa qabachuudhaaf qophaa'ee jira. San keessaa sitti mee sa'a simi jaa'u goota. Akkas namni kun tokko fi 600 kanaaf viidiyoo waraabee jira. Viidiyoo haala hawaasni keenya bilaashattii fi mallaqaan umraa deemullee sirreessee viidiyoo illee waraabee jira. Ustaaz uummata kanatti mirabbi sodaa dhudhan kun tokko 600 kun fooloo naa godhu viidiyoo isaa ilaalan. Amma fudha namticha kana osoo rifeensirra jiru osoo malaaxaan taane dafaa godha. Osoo du'in namni ummata yeroo du'e fooloo nama godhu ustaaza warra biyya keessa qabsaa'utti jira lubbuu xiyyaafis ummata kiyyaafis mootummaa kanaafis haga humna kiyyaa islaamummaafis bar ustaaza fuudha dhabee hafee bar dhaabbadhee hafee baran. Woyne ani haa fuudhamu obbo. Haadha manaa qabu ilmoo qabu distiin qabu mistiin qabu sirrii miti wallaahi. Sirraa distii illee fudhatamtee bar hin jirtu sanii. Disti takkocha yirullee wandee fudhatee kutee ustaaza rabbi darajaa sana seeqin neemee ummata kana hime ummanni nadhagoodhe si ummanni waggaa lama sadii kana. Daran nun xiqqeessina waa illee godhuu faattan distumaa fi umraa yaa rabbii kiyya. Foloo godha amma waan biraatii miti hin dhufti asuma keessa dhufti isiiniisi. Hani illee asuma keessa dhufti herda jala rabbi isiniif haa laaffisu. Ijoolleen kolfinaa foloo godhaata. Foloo godha. Rabbi guyyaa jummaa rabbi يا رب أستاذ أبو مازو الفور يا رب أم باي دعاء يقول دعاء أنت ينقبل أنت بيك ربي أبو مازو الفور ربي ملسه قد إنت بيصير ربي أولكاسه ربي إبسط دكانيسين آمين والله آمين نو آمين نو والله آمين والله لازم نجي ورا أستاذك أنا وجه أنت أبتابي في كوبي لينك في شيري داندا وأقوتن الدنيا آخرة ملكا وجول ورا فولو نقوتن فيار قد هرك كسن فيار قد دبيت إخلاصا ربي وان قوتن كوبي لينك كسن إلا إخلاصا ربي انقرتي دا وعلي ورد أجهي ورد أجهي سلي هند سا ربي عمل كيس ربي تقوان واخن ربي خاتمتنا تلجو استاذ ديك ما تكير أنيان ديك أتكلم قوتو أسمتين نابا أنجو جمعة دي نمان جرافي قوتو إيسا ديمتي معنا جراني إيمو غلي نصيبا دفع نصيبي نقام بربا أنا أمو إيمو بني يتبر إيمو بنتين سيارغا قبايتين غران الكابة ديبر Aku follow ini ganti follow sekarang. Sargi toko rati nargame, sargi orang Mariam wani karte orang dak wani toko ortodoksi rati nargame. ABC aja bodoh nabe kali na coban. Takawan nanjetti Ustaz Abu Muaz ni beroleh ni kota doa ini nukut nanjetti Syekh nasihatin saya wallen. Wallahi jetti warri asitti warri hari ini achi nambe kani rajo tapas nagaan waaqayyo sinaaf ta'u gooftaan sana eebbisu barsiisaa galatooma gooftaan gartee mana keessan simboo fi araara haa galchu biyya irra ifnaa malee dukkana keessan deemina aameen jedha taan dhufte hin jedhina jettee ni barkun warra Muhammadi. Erab hin qabamtan. Na qabamte wallahi hin qabame waraabee nama ta'e. Hagam hin qabamtan. Deeqa sadii guutaa qabame deeqa sadii dheeraa'u. Gaafi takka warra ortodoksiin dhaqee warra ortodoksii sargii qabu wayi uummanni Maariyam wayi numa jaallatan numa faarsan Maariyam daangaa baasanii eenu awwaadhu kaanuu dhageessi kaa Maariyoo dubroo Maariyamoo waaqayyoon nu araarsi kaa cubbuu keenya irra nu maali itti nuu himi kaanuu dhaqqabsiisi akkana jedhu akkana dhaawatan. Maariyam ammalaa jedhani bar. Ammalaa fuutee ergaa teenya sitti dhaqqibsee banne armeen ta'u akkana guyyaa akkanaa duute akkana dhaawatanii beeyto. Osoo jedhanii gaafii daaqoon kana gaafatanii gaafii dhufee waan irratti faarfannaa 82 irratti isinillee ilma waaqayyoolii jedhamtanii jirtu kan jedhu tokko irratti maal jetteen barsiisaa naaf fudhatamuu diddeetteen kunan waaqayyo nuti waaqayyoolii tolfamoodha moo waaqayyootu waaqa nu godhee jetteen deebisuu dadhabe gurbaan anis iddoo banaa takkaa jira calawu hin jeeseeneef akkasan calawu jeeseen ummata keessaa nama 300 maal keessaa loogoo kee maqaan kiyya addata gartee achi walitti iyyanii gaafiin gartee maali burtee nagaan siifaa ta'u ani kanumaan na dhibee gaafii gaafachuu dhufe anilleen akkana jedha Museellee waaqayyoon gartee Museellee waaqayyoon waaqa si godhe jedha nulleen waaqayyooliidha waaqaa fi lafarratti illee waaqayyooliidha jedha nu anin kun namni maatiin tiyana waaqeessuu hin dandeessi atoo maatiin teesse waaqessu waaqa dhugaati moo waaqa dharaati nuti waaqayyoolii tolfamu akkuma jedhe kana koddaa tokkotti dhugeetiin bishaan naa fudhatamuu diddee kanaan gaafadhe barsiisaa naa deebisne nama waaqayyo eebbifame jetteen jennaan eenyu kun waldaa kamii dhufte naan jedhe waldaa kamii dhufte makaana Yesuus kana achi nawaas aliira jiraate gayya natti dhiisaka akkamaa ta'u jirana wallahi rakkadde achi wali hin beeyna akkam godhan hagguun hin beehe